Akkam nagaa jirtu barnoonni nama qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru kutaa ittaanu waa'ee guddina ijoollee fi daa'immanii kan qabatedha. Innis immoo guddina ijoollee waggaa 6 hanga waggaa 10 kan jedhudha. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan chaanaliin kun waa'ee fayyaa daa'immanii, sirna nyaataa daa'immanii fi guddina daa'immanii barsiisa. Sabskiraayib gochuun na hordofaan jedha. Umuriin waggaa 6 hanga waggaa 10 yookaan school age kan jennu kun umurii daa'imman kan duraanii caalaa maatii irraa fagaataa deemanii fi barsiisota, hiriyootaa fi namoota naannoo isaanii biroo irraa fudhatama argachuu yaalanidha. Akkasumas umuriin kun umurii itti isaan ilaalcha mataa isaanii giddugaleessa godhachuun haala namoonni itti isaan ilaalan xiinxaluu akkasumas immoo of tilmaamuu jalqabanidha. Akkasumas akkaataa hawaasni naannoo isaanii itti nama madaalaniin gocha isaaniitiin madaalamuu eegalu jechuudha umurii kanatti. Fakkeenyaaf qabxii mana barnootaatti fidaniin akkasumas immoo ciminaa fi dadhabina adda addaa agarsiisaniin madaalamuu eegalu jechuudha. Akkaataa hawaasni naannoo isaanii daa'imman itti madaalanitti madaalamuu eegalu jechuudha. Umurii kanatti jechuunis umurii waggaa 6 hanga waggaa 10tti giddugaleessaan daa'imman waggaa waggaan ulfaatinni qaama isaanii kiiloogiraama 3 dabala. Akkuma kanaan dura jenne waggaa jalqabaa kiiloogiraama 7 dabala, giddugaleessaan waggaa lammaffaatti naannoo kiiloogiraama 3 dabala. Waggaa sadeffaatti akkasidha irrataa deema jechuudha. Akkasumas immoo dheerinni qaama isaanii waggaa jalqabaa sentimeetira 25 dabala, waggaa lammaffaatti naannoo sentimeetira 12 dabala, waggaa sadeffaatti naannoo sentimeetira 8 dabala, naannoo waggaa 10tti egaa dheerinni isaanii sentimeetira 7 dabala jechuudha giddu galeessaan. Kanaaf ariitiin guddina qaama isaanii irrataa dhufa akka duraanii miti jechuudha. Waggaa 6 eegalee ilkaan ijoollummaa tilmaamaan waggaa waggaan ilkaan 4 buqqisuun yookaan buqqifachuun ilkaan dhaabbataan bakka bu'aa deema. Haala dandeettii uumamaa fedhii qabanii fi carraa barachuu argatan irratti hundaa'uun haala dandeettii uumamaa akkasumas immoo fedhii qabanii fi carraa barachuu argatan irratti hundaa'uun ciminni qaamaa, dandeettiin qindaa'ummaan socho'uu qaamolee adda addaa akkasumas kanneen akka shubbisuu fi tapha adda addaa dabalaa deema jechuudha. Qaama isaanii qindoominaan fayyadamuun kuni dabalaa deema. Akkasumas immoo dandeettiin qaama isaanii ajajuu dabalaa waan deemuuf dandeettii uumamaa qabaniin, fedha qabaniin akkasumas immoo carraa barachuu argataniin sosochii adda addaa guddina qaamaa adda addaa agarsiisa. Umurii kanatti sochii qaamaa adda addaa yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii tokko akka socho'an gochuun dhibeewwan akka furdina qaamaa hamaa, dhibee onnee fi akkasumas immoo ofitti amanamummaa dhabuu booda dhufuu danda'u hir'isuun barbaachisaadha. Kana jechuun guyyaatti yoo xiqqaate daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga waggaa 10 guyyaatti yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof exercise gochuu qabu jechuudha. Sa'aatii tokkoof exercise gochuun akka isaan furdina qaamaa hamaa hin godhanneef contribute godha. Akkasumas immoo furdina qaamaa hamaa godhachuun waan adda addaa fida kanarraa isaan ittisa jechuudha. Akkasumas immoo daa'imman furdina hamaa qaban yeroo hedduu saayikooloojikaalii yookaan xiinsammuun isaanii kan miidhamedha. Waa'ee mataa isaanii yaadu, waa'ee qaama isaanii yaadu, yaadda'u akkasumas immoo konfiidensii yookaan ofitti amanamummaan godhatan jechuudha. Kanaaf exercise gochuun baay'ee murteessaadha umurii kanatti. Akkasumas waliin taphachuun dandeettiin isaanii akka cimsan gabbisuu qabu jechuudha. Kanaaf maatiin sa'aatii dheeraa akka isaan TV ilaalan, kompiitara fayyadaman akkasumas immoo bilbila moobaayilaa irraa geemii adda addaa yookaan tapha adda addaa akka isaan hin taphanne yookaan hin ilaalle gochuun sosochii qaamaa akka godhan taasisuun murteessaadha jechuudha umurii waggaa 6 hanga waggaa 10 gidduutti. Naannoo umurii waggaa 8 booda waa'ee dhaabbii qaama isaanii yaaduu fi yaadda'uu jalqabu. Akkasumas immoo ijoolleen tokko tokko nyaata hir'isuu kan yaadan fa'aa jiru. Appearance isaanii waa'ee physical appearance isaanii yaadda'u jechuudha. Yaadu fa'a namni maal na jedha, maal akkas ta'a, qaamni koo akkas waa'ee qaama isaanii of ilaaluu fa'a yaaduuf yaadda'uu jalqabu. Akkasumas immoo yoo fufurdoo ta'e nyaata fa'aa hir'isuu kan yaadan jiru jechuudha. Akkasumas ijoolleen persentaa 6 ol ta'an ammaa fedhii baay'ee nyaachuu barbaadu qabaachuu danda'u. Egaa umurii kanatti daa'imman persentaa 6 ta'an appetaayitiin isaanii baay'ee ol ka'aa ammaa nyaachuu barbaaduu danda'u jechuudha. Kanaaf maatiin haalli nyaata ijoollee isaanii fayyaa qabeessaa fi ga'aa akka ta'e hubachuuf yookaan shaakalsiisuun barbaachisaadha. Haalli nyaata isaanii akkamidha? Fayyaa qabeessummaa kan qabudha moo kan furdina hamaaf isaan saaxiluudha moo akkasumas immoo furdina sodaatanii kan nyaata baay'ee didanidha moo akkamidha kan ta'e ilaalanii adda baasuun hubachuun barbaachisaadha. Dandeettiin sammuu uumamaa, dandeettii daa'imman uumamaan qaban dandeettiin sammuu isaanii wantoota alaaf keessa isaanii
isaan kakaasu waliin ta'uun firii isaan barnoota daree keessatti fidan murteessaa deema jechuudha. Wantoota alaa isaan kakaasu yeroo jennu fakkeenyaaf maatii gammachiisuuf, badhaafamuuf, hiriyoota isaanii biratti ilaalcha gaarii yookaan fudhatama gaarii qabaachuuf, akkasumas immoo wantoota keessaa isaan kakaasu yeroo jennu immoo wal dorgommiidhaan kan ka'e nama mucaa barataa biraa caaluudhaan akkasumas immoo dandeettii isaaniitti amanuudhaan gammachuu booda dhufuuf hojjechuu dhuma waggaatti nan badhaafama kan jedhu wantoota akkasii yaaduun hojjechuun kun immoo wantoota keessa isaaniitti dhufuudha. Akkasumas immoo wanta ta'e furuuf yaaluunis akkasuma wanta keessa isaaniitti barumsa akka isaan qabxii gaarii fidan isaan kakaasan jechuudha. Kanaaf daa'imman sammuu uumamaan dabalata wantoonni akka isaan firii gaarii fidan isaan taasisan wantoota alaaf wantoota keessaa jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Ga'een maatiin qabu maatii gammachiisuuf, badhaafamuuf, hiriyoota isaanii biratti fudhatama argachuuf kun wantoota alaadha. Keessa isaaniitti immoo kan isaan sisseessu wal dorgommii irra jiru yoo ta'e dandeettii isaaniitti amanamuu kan danda'an yoo ta'e akkasumas immoo qabxii gaarii fiduun gammachuu booda fidu yaaduun akkasumas waa furuu yaaduun wantoota keessa isaaniitti isaan kakaasudha jechuudha. Yeroo hedduu daa'imman takkaa firii gaarii fidnaan dabalata akka isaan firii gaarii fidan isaan kakaasa. Daa'imni jalqaba qabxii gaarii yookaan firii gaarii fidnaan marsattaanus akka firii gaarii fiduu isaa taasisa jechuudha. Akkasumas kanneen qabxii gad bu'aa fidan ofitti amanamummaan isaanii waan hir'isuuf gara fuulduraattis waan adda addaa yaaluu akka isaan sodaatan isaan taasisuun akka isaan isa dhufuttis qabxii gad bu'aa fidan isaan taasisa jechuudha. Wantoota maatiin akka ijoolleen barnoota irratti yookaan firii yookaan qabxii gaarii akka agarsiisan taasisuuf gochuu qaban yoo ilaalle maatiin yookaan abbaa faati daa'imni isaanii yookaan mucaan isaanii barnoota irratti qabxii gaarii akka fidu gochuuf maal gochuu qaban umurii kanatti jennee yoo ilaalle maaliif umurii waggaa 6 hanga waggaa 10 umurii iskuuleejii jedhamu umurii daa'imman barnootaaf itti gahan waan ta'eef jalqaba guyyaa guyyaan ijoollee waliin kitaaba dubbisuu yeroo yeroon daa'imman isaanii waliin kitaaba dubbisuu akkasumas immoo waliin taphachuu nyaata taphaa fi irribaaf sagantaa baasuu akkasumas immoo yeroo ijoolleen firii gaarii fidan badhaasuuf jajjabeessuu akkasumas walitti dhufeenya gaarii qabaachuu yaaluu balleessaa isaan dalagan dhiibbaa inni fuulduratti fiduu danda'u barsiisuun mareen furuu malee adabbii itti fiiguu yookaan daa'imman reebuun gaarii akka hin taane beekuu akkasumas immoo mirga isaanii eeguun waan isaan barbaachisu guutuu akkasumas waan isaan barbaachisan guutaa waan isaan irraa eegnu immoo akkasumas waan isaan irraa eegnuu fi dirqama isaan bahuu qaban immoo isaan barsiisaa deemuu mirga isaanii eegnee waan isaan barbaachisu guutaa nuti immoo waan isaan irraa eegnuu fi dirqama isaan bahuu qaban barsiisaa irraa eegaa deemuu qabna jechuudha. Akkasumas manaan alatti wantoota adda addaa naannoo fi mana barnootaatti isaan irra ga'uun isaan miidhuu danda'an maatiin hordofuu qabu. Fakkeenyaaf buuling isa jedhamu yookaan lakkafaa yookaan qoccolloo adda addaa kan ilaalcha isaan ofiif dandeettii isaaniif qaban ilaalcha isaan fiizikaal appiraansii isaaniif qaama isaaniif qaban dandeettii isaaniif qaban kan miidhan yoo jiraatan tariitii wantoota akkasii ilaaluun sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasumas immoo bakkoota kanneen akka daandii konkolaataan itti heddummatu kophaa isaanii akka isaan ce'an taasisuu dhiisuu bakka wal loluun baay'atu bakka araada adda addaa isaan saaxilu wantoota miidiyaa irraa amala hin taane isaan barsiisaniif kan kana fakkaatan akka hin saaxilamne hordofuu fi barsiisuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Galgala wantoota gaarii fi badaa guyyaa isaan mudate gaafachuun yeroon adda baasanii sirreessuu guyyaa wanta isaan mudate wanta gaarii ta'e wanta hamaa ta'e fakkeenya wanta hamaa ta'e wanti guyyaa isaan mudate yoo jiraate utoo waan sun isaan hin miidhin irra deddeebi'ee isaan hin miidhin galgala gaafannee adda baasnee osoo inni dhiibbaa cimaan fidiin sirreessuun barbaachisaadha jechuudha. Humnaa ol ijoollee to'achuu akkasumas immoo ijoollee biraatti wal loluu fi araada adda addaa irraa of qusachuu. Daa'imman humnaa ol to'achuu hin qabnu ijoollee akka isaan of miine gochaa kan gochuu qabnu akkasumas immoo ijoollee biratti wal loluu wal qoccoluu mana keessaa jechuudha. Bakka ijoolleen jiranitti wal loluu abbaa manaa fi haati manaa akkasumas immoo bakka ijoolleen jiranitti araada adda addaa fayyadamuun gaarii miti jechuudha. Umurii kanaan guyyaatti sa'aatii 2 ol akka TV fi kompiitara hin ilaalle gochuu meeshaa akka qawwee qorichaa fi akkasumas immoo summii fi keemikaala miidhaa fiduu danda'an bakka ijoolleen hin geenye kaa'uu. Umurii kanatti daa'imman yookaan ijoolleen wanta argan hundumaa gochuu barbaadu tuttuquu barbaadu jechuudha. Kanneen akka qawwee qorichaa summii keemikaala adda addaa bakka daa'imman hin qaqqabne kaa'uu qabna jechuudha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa sabiskiraayib gochuun dagatinaa turtii gaarii.